variale che abuso la cosa tacca. La cosa tacca. La cosa tacca. Ha? Fatush, my queen! Mirkane nande. Mirkane. Good morning. Nande mirkane. Jara shakala des arranta la veita. Mirkane kaba. Sani rahata. Sorry. Oh, I'm sorry. No, Allah, sorry. No. Habibti, ya royal bi. No, never. Nde, kala nde. Wallahi no. Sorry, Mali. Nde, namo sistani. La wallahi. Wallahi no. Namni lili nakan ne galata nakka ba mandicho. Nde dandesani bar. Dandesani nama nabi kho fi khanam bini yudun. قبلتي سألنا لالني نافكل أجرا نافكل عندي سانيتو أصلوا لان تاني والله سينغلا زفدنا كالدين جرتو هاي أما يشو مركاني تنجتو هتو مركاني أما انت هتو حالا نجتو حالا مركاني أما هتو مركاني بريدو yes thank you so much قالت بريدو نجوختف تاتا ولا يا تاتا بين البشر يا ربي غيا تاتا بين البشر فاتوكو خطو زيني يلا خطو زيني سلا تاتا بين قوتك تاتا بيسوكي نورمال يا نورو زاندرو نورمال عصوية. Yes, Fatuko. السلام عليكم. Walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry jiddumaan si dhiisee bara kilaasa tokko fudhadhaa online irratti sa'aatiin natti gahee TikTok ma keessaa bahee anyway namichi osoo nutti hin dhufin dafnee haga qaxxaate. Sun namichi aga ilaamili qanu ilaamili ke sun namichi lubbuna baasu deema hunda. Namichi sun abaarama adiin beeka namichi sun. Namichi lubbuna baasa wayi mara. Ijaan qabu. But aga inni dhufu arganneeni bishaan illee baalleen itti neeyite. I'm happy. Anyway, atillee xiqqoo shakkalatte. Kaladde. Yetuwaat riski no jedhani. Yeah. Malee walaa tokko. Immoo baga jalaabii milikee bakka biratti akkasitti qiyaamaa mara dhaabaa ana ga'oyaa tiktaa yuunivarsiitii fideecha wayina irra darbame alhamdulillah. Dafeen jalaa milikee baafadhe. Wallahi. Yaa inni bara osoo namichi dhufin achi wada no argee aanatti dhufanii jedhee sharitti godhen beekta. That's why. Ani immoo beektaani qarshii kiyya nama bira dhaabbataa namallee sappoortii godhaa namni karaa cinaa achi jiru yoo na maqaa kiyya kaasu yoo na arrabsu hin jaaladhu beekta. Saniif maqaa kiyya dho'isaa kennaa ture. Ni kayak amma tarasi dabar way tayyarre akkasina kan nama ture hundi dabar. Hida. Itu sakka normal rakko. Ani immoo si arrabsaa hawaasin jedhaaf sodaataa ture. Naraggate ayati tata dideetin jalami ke wanti didee sun taane wanti tu silkii waan walitti kan takka jira wanti sun fidee waan san irratti tuqu wallaalee akka soolata ayee xisaabii akkasitti TikTok deebee gidan deebu immoo ana kophaa kiyya na kaayee jiraan garuu immoo akka tokko na godhe sanuma ani mul'achaan jiru kophaa kiyya jira geema kan tapha stop godhe naan didee mire dinnaan inni annin dhaabee achumaan kaayee kutee ati deemee xiqqoo shan raggate kaayee takka na godhee jira. Okay, Arab nedera na mul'atu sulay. Arab haga kana dura arabsan. Ani immoo sa'aan natti gahe malee guuteeti bakka sa'aatiin natti gennaan firraa si dhiisee TikTok ma keessaa bahe. Akkasii is okay. Namichi sun daddafee hin dhufuun beektaa namichi sun yoo inni jiraate namni tokko dhugaa isaati namni tokko win hin godhu. Inni dhufnaan balaan buute. Namichi yaa immoo inni ka kennuu fi last time ra kennaaf eeggate amma fakkeenyaaf ati amma maaliif diidamii uumamaa yoo argatte inni haga leencaa haga isan caala kennuu danda'a namichi sun. But rabshaa inni
rabshaa inni eenyu maqaa isaa mana Idris dalagee suni isaaf fayyadee arra. Maaliif Amaarrillee I think afaan hin beeku afaan Ingilizii ma katabaa yoo katabe sometimes. Awwaajeen tureen. Kita tapha wanti akkaawuntii isaatiin wanti fi kanneen ture onnee takka fi kanneen ture beektaa achumaan inni adabbiin fudhachuu jira bishaan keessan jira caluma jeetu mana rakkoon qabu ogguun lafa akeen itti himaa jee ogguunis immoo deeqitaa tanaan jee ittiin himaan jeetu manitti dhiseen yeroo fixatee noo onnee fi kanneen onnee sana akkasumatti hin argee mere ispeechaalanjii fi banatee qaalii gizee inni fi banatu immoo inni qaalichi immoo ispeechaalaan jiratti 15,000 moo akkas kannee fi 40,000 wayii geesse. Oke, saya bishaan keessaa beetu mal lafaa lukee onnee reefu fi kanneen tanii yaadataa hin jeen hin kan inni naan jee yuuzariin seela jira jeetu mangarsiiserre achumaanin istoo godhe tapha san kana moote tapha lama lafa balleesseen si balleesseen jechuun waan irratti walii galee waan ta'eef. Ni maammee waliin taphatu. Jennaan inni tokko fuduraa rakkoon qabu kan maanta naammoo si mooddee tokko taphannaa jee tokko taphannee tokko zeeroodhaa jee silaan akka taatu ta'e hayaa jeetu man inni qaalichi ala jala taa'ee maal jeen okkee jeen qaalichi afaan oromoo beekuu isaa sanarratti hin beeka afaan oromoo likki hin beeka. Yaa namuma kennaallee fakkaata haa ta'u immoo anyway namichi sun isuma maammee matu deemii narraa deemii haga inni jedhu malee hin deemu namichi sun achuma taa'ee wanno jedha isatu deemii jedhan deema isatu yoo sheer godhuuf isatu dhufa baguma harka isaarraa baate arganneeni harka lama arganneeni sokke tapha sadii moo afur qottee bar innis gizee sadii bishaan keessa na kaayee anis gizee lama bishaan keessa kaayee lama bishaan keessa takka mataan hin dhaabe anis sadii argadde inni sadii na argate walqixa walfixa waannaa qomna garuu ati taphatu keetiisso kee abshiree rakkoon hin jiru. Eefasi nama biraati wajjin lal dhukkee walirraa namichi tiktaak yuunivarsiitii darbaa ture 140 Rabbi si baase yaade qullaa baatee ture. Akkasuma fakkaata yaa dabili irratti akhira irratti taayimiin irratti leenca kana dabili irratti tiktaak yuunivarsiitii kana. Ati Rabbi si baase huccuu si baasisee ture bar huccuun kee bishaan keessa seene. Bishaan maal naan jee dhaagis takka bishaan gaa guutti guuttee keessa teesse bishaan hoggunaan keessa taa'e qaama kanaan keessa taa'e miidha gizeen keessa taa'e bishaan gubbarraan damballee raayyaa miti raayyaa lafa kana lafti silaa karaa shintibeetii karaa mammaa gadoo yaa rakkoon qabuun ruumi irratti natti ol dhufu keessa gizeen taa'e bishaan gubbarraa yaa'e keessaa xiqqaataa miree gizee bishaan keessaa bishaan ofa bishaan eessa maaltu dhugee bitee naan jaan bishaan reefuu gizee keessa teessa guutuudha. Ino huccuun keellee wanno bar skill maal jedhanii huccuun laafa ka bishaan irraan taa'u bar googiraalee keessaa waan qabdu silaa kana ta'e bishaan irratti dhugaan yaa sirrattu maxxanaa ture yaa hijaabni nuni dhugaan garra hijaabni nu qiima qaba akkanaa kana isa akkanaa kan hin fadhisu sunu qiima kana bishaan hin fudhume garuu immoo diriyaan bishaan googiraa jalaa qabdaa miti googiraa jalaa qabdaa googiraa jettanii wanta gabaabdu kuntaa gabaabduu wayii jala qaba tashiitaa. Googiraa osoo ta'e bishaanu sin tuqu bara. Googiraa osoo ta'e wayyaadhaa. Angaanatti ulfaatti biree walirratti kuntaa dheelatti uffadee ture tashiitaa jechuudha. Bas. Kursiin xiyyeessa leezaraa bishaan hin balleessu. Kursii leezaraa itti yaadatiin bitadhee bargiseen bitadhu. Silaataa akka baqataan bitatu irra tattaanii warra geemaranii jiranii kan osoo taate kursiin xiyyaa dirgim taate kursiin xiyya leezaraa bishaan osoo ishii dhiqeewu waa takka faayidaa waa takka rakkoon qabu waa takka wanni itti dhufaan jirtu. Dachilleen bishaan kararraan goruu karuu asuma kanuu karuu shintibeetii gadi oota. Akka arra inni aaree fi akka si ajjeesaa ture wallaalaa. Yoo na ajjeesuu malee maaltu naaf yaa ilma.
Ifu maduba dia pun juru kali cienyo amotu. Hoguna si kuma kuda shanjero ini cik kuma ya furta mi shanjero. Dia beli roti kuma kuda shan kurtumi kandar bau. La teman. Rabbi nu fude kasna gode bere cuman kuten. Alhamdulillah wa illa bajalla ma failan kam. Ay teman diri ya khia faraba se dike. Afadde kama khia bishar kannaka. Archa khia debien. Kame kofi ma no live feo. Rabetin tore masan. يعني ما أرتي وخان ستي الأجهامي وان باتينا فكاتي لوي بنا أما الرفني بيتا تا أجرا سي أرجناني ديبيتي ده because أتي كتاتا جسمارا كسين فودتون بيتا كاتا ديفتي جرتا Dei se akka carrara ti rumnani malen kata fara turita se asimti an gema unta bardu gemni nu anaf gem to wanida gemni ani kita ta fara dei sakharan an kita ta fara tu dufnan takajir tu ga bishanin bade je tu manini fara de male وسوتلا بدو بعدين فرادون تكاجر تو يفهم بديتي بدي تبخنا تبديتما حاجه نمني تبتشي تبديتما فراد درجيم تيتما بعدين مرتسه يعني مالك كتا فرادشو دا خطر تكدي بعدين لما فراتني ملكا يفهم بديتي بدي جيتما مالك سمي ويلكم جرتا اكستوري مالك أما تبدو سراغبو أما قدو أكجر maal godhu edda waan tabadda amman tanaan irra farrabeeti seetu man dhufe malee takkitti seenee tuman baajeeti malee nala fa ni shakkala dhumani godhe shakkala kufe namicha abbaa afuuraan jiru xiqqoon dhoyina abbaa afuuraan taphatu dhis deebar namni isa wajji taphattee namni ilillii daa'u si kan jiru amma ilillii filaawarii naa guutettee yoo kadhatte siin guutan namni nama 40 biran kutu deengadda mana hiyyatti gastii irratti baabaa sheerri dubbatee akkasitti ture wajjin taphatin aadaa yaame bakka akkasuma sanboodara nama kumaa fi meeqaa jira viidiyoolee waraabamtee gadhiifamte namni achirratti giftii si kan jiru shakkala deebo alhamdulillah خبر قلت أنا قلت بسم الله قالارين كيارا ويدي مودي من نانت كيما هلا كأنه قالارين سنة إذا تنا مولى إذا تانيس طيارس أتينا عندي مالا كتبت أنا مني مجان سبورت يقولوا سانغراني نياتي كفين بيتا أنا مني أديسا push goda warri namichi suno son dufin dura isa ka ken number warruma amarri farsho taani farsho dugan namni farsho dhugummoo waan darbuun beekuun beeta. Isa jalallee achi seennaani qixaati maaliif jedhii jedhaniini saniif deebi'ee si bira dhufe. Thank you lafa tokko galatooma. Habibti. Rakkoo hin jiru. Yoo jiraanne yoo hin jiraatin. Yoo taphachuu feete taphadhu sirraa gabbu'aa yoo namni yoo jiraate. Laa hangee man taphadhu khalaas hingaa wallaahi. Kana booda wayin maradee geema biti taphadhaan daaraa ta'e takka osoo jimaa qaamootiin bishaan finnake. Kana booda geeman taphadhaan torbaa kanaa taphadhaa jee. But nama akka gaarii si taphachiisu yeroo jiraate maameen barii akka gaariitti shaqqalummaa itti beeka. Atillee itti argatta innillee itti argatan beeka pusi godha baay'ee. Yaa itti argata saa. Amarri dubartiin amarriin jaalatan bari isa waliin taphatu. Dubartiin amarri hin jaalatan isa waliin taphatu. Maaliif sababa isaan giiftii argatan hin beekta? Yaa miira keessa nama galcha. Miira keessa galchaa nama giiftarallee tuttuqaan arrabsa kanumaa namni immoo aaree hin kennaaf. Yaa. Aara keessattuu Oromoo maraa osoo argate ilkaaniin waan dhiisu natti fakkaatu maameen. Aara bara geema asli immoo isaaf dhukkubuma ta'e bar dhukkuba. Wallahi. Ani geema asliin laalle baraan isa jala taa'ee isuma laala dalagame isa laala. Ay Oromoo jedhanii achi taa'ee. Maal akka jedhu beektaa? Lasti maal jedhee si fakkaate. Anatu akka Oromoo maal as jala dhuftanii maaliif na arrabsitan? Kumanti maaliif na arrabsite jedha bar wannoo geessi warrarra taa'ee. Anatu akka isin
akka isin win godhu akka isin gootan anatu isin gargaaree bar jedhe osoo ani jiraachuu baadhe isin win inni milkaa'ii malee barbaade inni gaafa kan godhu akkuma gaafa mubee godhu san godhu ta'ee barinni gaafa mubaarak keessatti gastii gubbara taa'ee sukkara nutti kaasaa ture jechuun gubbara taa'eeti ammas taraa tanas gisee na jalatti argu yaa rabbii qiyya si obboleessa Idrisii jeetiin laaleehu. yoo dhugaa argitanii maammeen Idrisiin gargaarre maammeen nama Oromoo gargaare maaliif akka ta'e beektaa namichi kunillee hin seenaa hin baa mana Idrisitti maaliif sappoortarii maammee waan ta'eef gargaariin yoo jedheen hin gargaaraani ture argite inni malaan godhe yeroo tokko afaan Amaaraa haasaa yeroo tokko afaan Oromoo afaan keessan irraa qaban nan arrabsiina ani isin gargaaru jira. Ani wallahi madu'e wallahi namichi kun siyaasatti beeka. Sirriitti siyaasatti. Yeah. Abshir anyway, be careful. Yeroo biraa yoo nama hin qabaatiin of eegi. Abshir habibti. Okay aso. Abshir habibti tiyya abshir wallahi. Naagala. Nasraallee leenca kennite bar argitee miti leenca isii kenna hafuuraan kennine. Eessatti kan ija Nasraallee jecha? Kennite. Biyya nyaatti irra jecha kan inni dukkana takka keessa seetetti dukkana keessa leenca kan leenca gara keessa taa'etti leenca kan nutti irratti. Nasra kottu seeni Nasra as jala jirti galchini. Nasra kottu seeni. Nu amma bari asuyyee ani warra wanno taanee miti nu warra maali kana warra shaadaa taanee miti amma nu hafuuraan nama gargaarra kenna kun waan dalagaan kenna mul'atu. Miti amma hafuuruma nama gargaara fa'a. Nasra nu hafuuraan gaara kasaa gargaaraa turte girrii gooteeti. Amma Oromoon Nasraa taphachiisan. Oromoon nama Nasraa taphachiisu itti wal geessee yoo kuttee ba'uu baatte gaafa kaan isaanitti. Illim gootee yoo kutuu baatte. Yoo tapha isii sanaan hin argine bara hin jiru ani tiktookii keessa yeroo sana. Ani jiraase anuun jiru geemu sana faayidaa hamuurameen argee baree. Biyyoo raawwachaa. Asuyee baqa rafi firraa yoo Nasraan seentee fi baqa yoo deemtee fakkaatti. Jirtu. Ciisee waree godha galee irraa. Kusa ciisee waree godha. Viidiyoo. Ayyoo okay.